Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni viidiyoo tana agartan akkuma agartaniin like share gootanii akka nama dhaggeeffatu. Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa Muslima qofaatu jaalata? Miti. Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa ilma namaa tahee dhalatee kan lafarra jiru ka amantii fedhee hordofuun jaalata. Fakkeenyaaf viidiyoo takka isinii qopheessee amma viidiyoo sana isiniif fida. Mucattiin tun kiristaana. Wallahi na ajaa'ib. Bas viidiyoo isaa yoo arguun ajaa'ib. Nuti muslima taanee maqaa muslimaa dhahataa maalummaa kan namaa kan beekne ka ofii kennaa maal akka taane of hin beeknetu ofii kennafu maal akka taane ka of hin beeknetu Ustaaz Raayyaa Aqeeqa. Ustaaz Raayyaa irratti haasa'a. Allahu akbar. Wallahi viidiyoo xiqqoo takka garuu isiin kiristaanaa kirrii mormarraa qabdi haala isiin itti Raayyaa dhageeffattuu fi na ajaa'ibe. Kanaaf nama tokko kan jaalataniif maaliif hojii isaatiif amala isaatiif namummaa isaatiif hojii boonsaa inni hojjetuuf jaalatama. Kanammoo namni fedhee namarraa buusuu hin danda'u. Kuni kennaadha. Otoo anis akkatti jaalatame otoo yoo nan tuqame namni hundi akkatti naa dubbatanii jedheetiin itti hawwa malee wallaahi abada odoon fedhe ta'e isan qeebu. Garuu nuti amantii muslimaa baataa nama muslimaa qeequun nama muslimaatirra waa kaahuun sababa siyaasatiif jecha wallaahi nama dhiba. Kanaaf mee viidiyoo ajaa'iba tana dhaggeeffadhaa. Daawwadhaa. Guyyaanuma fiigaa fuulduratti kaataa waggaa mara kanaa baatiidha fakkaata aanuma qofamoo hundaaf akkas laata utuman beekamee walitti dhihaata yaa humritti keenya meeqa tafte laata ballamni dabaluu guyyumaan hir'ata yaa nafsii koo maaltu si eeggata laata hijraan kumaaf dhibbaa furcaalee fakkaata 27ffaa taariikni dubbata yaa gooftaa rahmata shukriin si haa gahu وحده لا شريك له ربين كونتي سير قران نغي يولي نغرغاري خالقني ولتي نندوب دوانني قلبي رناكاي كانت تنسين في دوانن جچو بهي يا ديرو دبري دوب دراكاي غوري مومن تودا باينا دغاي دام سغاري بيا ددارا